Gootichi waraana bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee eegale daran jabeessee itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Bonzoonii Kaaba Baha Oromiyaa Konyaa Arsii keessa socho'u jajjabeen diinaaf yaaddoo gootonni ija barbadaa ka'ee leenjisoo diigaa qeeyiroo naggasoo roobaa buttaan jaalnadhii gammada tarkaanfii fudhateen humna diinaa tiksee sirna tortoraa impaayera Itoophiyaa akka baala mukaa harcaasaa jiraachuun dhagahamee jira. Gubbarra dhaabbate kana caaloo qawween galaafate shira uumee kutaan si mancaase hayyoota kee hidhaatti dachaase shira uumee kutaan si facaase hayyoota kee hidhaatti dachaase galtuun shiraan taate nun deebisoof duuba silmi nun soorattu saanyirraa mookuuba yoomuu sodaan qabnu nus baafachuuf gumaa. Wobo wali lolan abban biyas numa yoomuu sodaan qabnu nus baafachuuf guma. Wobo wali lolan abban biyas numa kammal kabooresu daliila qulqullu fira diinaaf michu nu waliin hin bullu qoreeraaree keessa abshaaltitti gamna faarsituu naftanya morma huunee qabna. Hiikkachuu ka beeknu diinarra malee ofii hiikkannee lafa kaa'uun beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromooti. Galaanaa irra dhangalaanaami bakka jirtutti hin dabarsiinii jechuudha. Harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fashamaa akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoos kan isin biraan ga'u ammurataa obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya maxxumura sagantaa keenyatti bilisootiif saabskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Dhaloota baachifnu harkoota garbummaa wobo walii lola fuudhachuuf abbummaa. Oromoon soorannu soora garaanala ofirran ciisini walirran ciisini walittin dhiisini ka'ii karaa mara. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee eegale daran jabeessee itti fufee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo goleewwan Oromiyaa garaagaraa keessaa tarkaanfii laaleessaa humna yartuu diinaa irratti fudhachaa jiraachuu beeksisee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu gala Baha Boosaytii keessa socho'u tarkaanfii guyyaa kaleessaa humna yartuu diinaa irratti fudhateen waraana dayfee diinaa irraa hedduu biyyoo nyaachisuun hedduus madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Woboon zoonii giddugala kaabaa fi kaaba lixa shaggar tarkaanfii laaleessaa fudhateen humna diinaa irraa 57 ajjeesuun 35 ol madeessuun meeshaalee waraanaa akaamii 63 snaapper 3 rasaasa 1000 lakkaa'amu irraa booji'uudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii Kaaba Baha Oromiyaa Konyaa Arsii keessa socho'u jajjabeen diinaaf yaaddoo gootonni ija barbadaa ka'ee leenjisoo diigaa qeeyiroo naggasoo roobaa buttaan jaalnadhii gammada tarkaanfii fudhateen humna diinaa tiksee sirna tortoraa impaayera Itoophiyaa akka baala mukaa harcaasaa jiraachuun dhagahamee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii Bahaa keessa socho'u tarkaanfii laaleessaa humna tiksee sirna tortoraa Itoophiyaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa irraa 61 ajjeesuun 62 ol madeessee jiraachuu ifoomsee jira. Itti fufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibba keessa socho'u Cibirraan Odaa Adoolaa tarkaanfii humna dayfee sirna nama nyaataa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin durfamu irratti fudhateen ergamtoota tiksee sirnichaa hedduu ajjeesuun hedduus madoon adabee jiraachuun meeshaalee garaagaraas irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun irreef gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii lixaa keessa socho'u tarkaanfii humna gooleessituu uummataa irratti fudhateen weerartoota diinaa irraa 150 ajjeesuun 50 ol madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuun Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Woboon gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii lixa Oromiyaa Cibirraan Odaa Buluk damee lammaffaaf humna waraanaa haarawa marsaa afuraffaa lakkoofsaan guddaa fi kan dhibboota
kumaatamataan lakkaa'aman leenjisee eebbisaa jira. Eebba waraanaa irratti hawaasni Oromoo naannoo san jiru bifa ho'aan bahee eebba waraanaa kana irratti hirmaatee jiraachuunis dhagahamee jira. Manguddoonni biyyaas waltajjii eebbaan saaqanii waraana eebbisanii jiraachuun ifoomee jira. Dhaamsa karaa ajajoota waraanaa kan qaamaan argamanii fi kan bilbilaan dhaamsa eebbifamtoota kanaaf dabarsanii jiraachuunis dhagahamee jira. Akkasumas ajajaan Cibirraa Odaa Bulug Jaal eebbisaan dhaamsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroos eebbifamtoota kanaaf dabarsanii jiru. Woboon gabrummaa xumura gochuuf goleewwan Oromiyaa hunda keessa sochii boonsatti jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootiif sagantaan oduu keenyaarraaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama. Sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sheer laayik saabskraayib gochuun nu hordofuu hin dagatina isiniin jenna. Hammam jabaatullee buqqee nagaan cabsu galma nonnoorkatu warri dhugaa dabsu dhalootaan baachifnu harkoota garbummaa wobo walii lola goonfachuuf abbummaa dhalootaan baachifnu harkoota garbummaa wobo walii lola fuudhachuuf abbummaa Oromoon soorannu soora garaanala ofirran ciisini walirran ciisini walitti niisini ka'ii karaa mara.